airdroppii yeroo gabaabaatti listi ta'uuf deemaa kan jiru airdroppii gootota kan jedhamu tokko isaan wal simbarsiisa jechuudha guyyaa har'aa. Airdroppiin kun akkuma dooksi turtii telegiraamii keessanii erga banamee turtii hagam akka fixeeru cheek gochuudhaan koinii isaa basanaati yookiinis immoo haga inni tureetiin koinii kan isiniif kaffaludha jechuudha. Airdroppiin kun tooniillee kan kaffaludha. Toonii namoota paartikippeet ta'anii achi keessatti hojjetaniif taaksota hunda isaanii hojjechuudhaan viidiyoo keessatti akka isin agarsiisa jechuudha. Toonii kan isiniif kaffaludha. Toonii achirratti argattan kallattumaan wiizidroo godhachuu kallattumaan baafachuu kan isin dandeessisu jechuudha. Airdroppii kana irratti hundumti keessaniyyuu hirmaachuu qabdu jedhee yaada. Sababiin isaas September ji'a kana keessa listi ta'a jedhamee eegamaa waan jiruuf hundumti keenya iyyuu irratti hirmaachuu qabna. Haga dandeenya koinii isaa hojjechuu qabna jechuudha. Yeroo firii nuuf ta'e irratti yookiinis immoo yeroo firii qabnu keessatti haga dandeenya irratti hojjechuu qabna isiniin jedha jechuudha. Viidiyoo kana keessatti airdroppii kana akkamittiin akka taaksii hojjennu akkamittiin konneekti waaleetii akkaataatti gochuu dandeessan akkasumas immoo akkaataa ittiin koinii hedduu argachuu dandeessan tokko tokko waan isinitti agarsiisuuf viidiyoo jalqabaa kaasaa hanga xumuraatti osoo irra hin dabarsiin ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yeroo ilaaltan laayik gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo maatii chaanala keenyaa warra hin taane sabiskiraayib gochuun gara maatii chaanala keenyaatti dabalamaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara viidiyoo. Amma kallattumaan gara telegiraam keessan erga dhuftanii booddee bakka mallattoo sarchii ofirraa qabdu kanarratti dhufuudhaan maal gootu kiyyaateek jettanii sarchii inni gootu jechuudha. Haalaan ani barreessu kanaan kiyyaateek jettanii sarchii inni gootu. Haala kanaatiin chaanalii isiniif dhufu kana jooyin gochuu qabdu jechuudha. Jooyin gootanii keessa seenuudhaan liinkii bakka kanaatii argattu jechuudha. Bakka kanaatii liinkii gootsii bakka kana isiniif kaa'een jira. Irratti yeroo tokko tuquudhaan start kan jedhu isiniif fida. Start kan jedhu irratti tuquudhaan keessa ni seentu. Akkuma keessa seentaniin haala kanaatiin isiniif fida. Let's go kan jedhu irratti tuquudhaan fuulduratti inni dabarsitu. Kana booddee umrii telegiraamii keessanii cheekii ni godha. Telegiraamiin keessan piriimiyeem ta'uu isaa fi akkasumas illee wantoota aktiviitii keessan illee cheek kan godhu. Kana booddee bakka kanaatti kontiiniyuu kan jedhu tuqxanii bira ni dabartu jechuudha. Asirratti kun akkuma argaa jirtan waan year ago jedha. Waggaa tokko dura jechuudha. Egaa telegiraamiin kiyya banamee waggaa tokko gaheera jechaa jira. Amma telegiraamiin kan biraatiin baneen isinitti agarsiisaa jira waan ta'eef waggaa tokko jedhee koinii naaf kenne jechuudha. Kana booddee kontiinuu kan jedhu tuqeen as isin fide jechuudha. Kana booddee waalet konneekti kan jedhu bakka kana jira. Waaletii keessan konneekti gochuudhaan eegalchiistu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin ol deemuudhaan bakka kanatti taaksiiwwan garaagaraa isiniif kenna. Warra kana hojjechuudhaan bakka kanatti paartikippeet kan jedhu jira. Isarratti tuquudhaan maal gootu irratti hirmaattu jechuudha. Koiniiwwan garaagaraa isiniif kenna. Yookiin immoo bakka kanatti kun toonii qopheessee jira jechuudha. Warroota kana namoota fayyadamaniif toonii qopheessee jira. Toonii inni isiniif kennu kallattiimaan bakka kana tuquudhaan wizdroo godhatanii baafachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo bakka kana gara gadii dhufuudhaan maaltu jira deelii cheek in kan jedhu jira. Deelii cheek kan jedhu irratti tuquudhaan maal gootu guyyaa guyyaatti seentanii bakka kanaatti koinii ni fudhattu jechuudha. Koinii isin guyyaa guyyaatti seentaniitiin waan isiniif laatuuf jecha deelii cheek kan jedhu keessa seenuudhaan guyyaa guyyaatti day 1 day 2 jedhee hanga day 7tti waan qabuuf guyyaa guyyaan seentanii koinii keessan fudhachuu qabdu jechuudha. Kana booddee yeroo irratti tuqxan haala kanaatiin isiniif fida. Adsii garaagaraa isin ilaalcha jechuudha. Adsii inni isin ilaalchisu kun bakka kanaatti sekendii isiniif lakkaa'a. Sekendii haga inni isiniif lakkaa'u ni eegdu jechuudha obsaan. Kana booddee ofii isaa duubatti isin deebisa. Amma maal goona bakka kana tuquudhaan duubatti ni deebina jechuudha. Kana booddee neetwoorkiin isaa xiqqoo ni tura. Ofii isaatii bakka kanatti isiniif ni ida'a jechuudha. Okay. Amma kana booddee maal gootu bakka gara gadii kanaatiin wantoota garaagaraatu jiru. Bakka kana ni tuqxu jechuudha. Reetingii kan jedhu keessa tuquudhaan maqaa namootaa sadarkaa namootaa as keessatti sadarkaa keessanillee ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Erga bakka kana seentanii kun haala kanaatiin isiniif fida. Sadarkaa keessanillee bakka kanaatii ilaallachuu ni dandeessu. Koinii meeqa akka qabdanis bakka kanaatii ilaallachuu ni dandeessu. Kun haala kanaatiin sadarkaa namootaa bakka kanatti ni kaa'a jechuudha. Isinis haala kanaatiin keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa meeshinsi kan jedhu bakka kana ni jira jechuudha. Bakka meeshinsi jedhu keessa seenuudhaan taaksii garaagaraatu jiru jechuudha. Taaksota kana hojjechuudhaan hundi isaanii keessa seentanii taaksota kana hojjechuudhaan koinii as jalatti babarreeffamaniiran isiniif waan kennuuf haga koinii 1000 haga koinii 3000 waan isiniif kennuuf keessa seentanii tokko tokkoon taaksii isaa
hojjechuu qabdu jechuudha. Bakka kanas tuquudhaanis taaksiin kan biraa waan jiruuf bakka kana seentanis taaksota garaagaraa ni hojjettu. Asiinis erga dhuftanii booddee bakka kanallee haaluma kanaatiin taaksonni garaagaraa waan jiraniif keessa seentanii taaksota hunda isaaniiyyuu hojjechuudhaan kooyinii keessan walitti qabachuu ni dandeessu jechuudha. Kana booddee maaltu jira? Gara gadii kanaan friendis kan jedhutu jira. Kana booddee maal gootu bakka kana dhufuudhaan koppii liink yookiin immoo sheer liink kan jedhu kana tuquudhaan namoota affeertu jechuudha. Yeroo isin namoota affeertan liinkii isin nama ittiin affeertaniitiin kooyinii waan isiniif kennuuf jecha keessa seentanii haala kanaatiin irraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Waalet konneektii immoo gochuu hin dagatina. Konneektii waalet osoo hin godhin haftanii booddee xiqqoo rakkina garaagaraa waan isinirratti fiduu danda'uuf jalqaba akkuma seentaniin waaletii keessan konneektii godhaa. Haala kanaatiin hojjettanii gaafa liistii ta'u immoo irraatii kan gurgurattan ta'a jechuudha. September kana keessa liistii ta'a jedhamee eegamaa waan jiruuf hundumti keessaniyyuu haga dandeessaniin irratti hojjedhaa. Haga dandeessaniin irratti hirmaadhaa isiniin jedha. Waan isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti naaf barreessaa. Akkasumas immoo viidiyoo waa'ee maalii irratti akkan isiniif hojjedhu kan barbaaddan yoo jiraate koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo kanarraa akka baratan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.